Ashinummaa maal goota wanni guddaan qaama dhoksu isaati. Atillee baruu fadhu kottu illee fadhee dhufa sheeka wal finnee si jalatti wal qaxagganna. Kaabbar sheeka abbarra baay'eetu laalla. Yoo na sarara si irraa fooloon qabanii ana irraa fooloon dhabanii si galee. Loo ani sheekonni fooloo kiyyama qabdi bar sheeka wayif as jala argee qixaatii akkasii si qaxxa'ee jalqabayu. Mee wallaahi jedhe mee amma darrakuu laanta. Apa sheeka sana gadi kanatti fichistemmii ani kan ofirraa kahaa amma akkas qaxxa of laali. No, jechuun argee miidhagee sagalee qixaatii akkasii si qaxxa'ee ammaa leenca gadhiisan jedhee eegee wanta akka yoon dhufu bara kallaa fiik jedhamu waan deemu. Ajii onni lama sadi. Rafa, namni dhibba lama taphtaa goota dhibba jaha galtan turte. Tayyuu. Nama eessaa fudhee? Dabaya manaan qabdu? Kunoo adabbii ta'eeti yaa. Qixaatii kennaa taa'ee eekko. Siif si adabee baran kan ofii fi miti. Maashaallah wallahi. Qixaatii ajaa'iba. Takkuma ganaa mo'atti keessa ishee keessa waan jiruuf akkan kana isheen jedhu. Qixaatii kana booda baay'ee kanan baafattaare. Lakkii baafan kuni mana. Sheer godhadhaa ammaa isheetti qoye. Maashaallah sirraa bareedu. Ana warreeki. Aile shattata dheessaa ture wayaa bira barbaada. Kabbisu. Maashaallah sirraa bareedeera. Abaayaa moo? Injiinar Umar mee ati zim jettee koomatti barreessaa doonii mee waan wayyoo qabdu wayii ol darbu fi maqaadhaaf Ameerikaa jirta nama si beeku. Allahumma salli ala Muhammad. Kabbisu gaayit. Taap godha. Akkanummoo sheer godhadhaa jetti. Anatti sheer maan godhanne ati wayita taphan. Xiqqii keessan galle gama xiqqii keessa galeera. Arba'a filaawur. Gargaaraa lama. Yoo giftee of jalatti dhagaree baaboo baradhe. Shotaadha malee. Lola thank you. Kibarillee. Ilmaan gurguraadha ilaalan. Amma yoo kana simoo ammoo shaashii hidhatta akkana goote. Nice. Taatiin irra Ajeeku barbaanna. At least waan keerii illee taatu waa dalagannu. Guys, taap tolcha. Mee namni dhibba lama minaamin baate ittanii dalaaltan. Sinii ta'ee qixaatii darra. Ijoollee barreessa. Hin kolfin wallahi hin kolfi jiran hin kolfinaa. Amma dafa dabilii jalqabuu fi no jalqabee jira dabilii kanarra kuma lamaadha. Oh my god. Kuma lama. Ottu nyaata kumaan na adabda ijoollee kitaabtaa fi bara jabeessiteetti waan ta'eef eekkaan kuma lama. Aara kiyya warri Ameerikaa jirullee taabii godha. Astaghfirullah. Maa uummata kasaaree waliin haasayaa. Mee warabbii jedhe. Wallahi lazim tokko Ameerikaa taa'ee waan taabii natti nafne jedha. Aara irra bilooksii godha. Reediidha kan amma akkasiin jedhe. Kitaabbii godhaa jiru. Kudhanillee jedhee. Isuma wayyaa. Namni adabbii kanarra miira keessa galu tokkichi hin jiru. Duwwaan duwwaa. 0-0 wallahi. Sheeka wayititti sheer godha. Sheeka yaa sheetichi waan akkanaan deeggaraa dhufee leencanarra oofu. Asii bar bakka jaraa bu'ee daawaa godhaara. Dhugaa moo? Hojii namaa godha. Siyaasa fi dhaggeeffadha waan akkana deeggaraa ishee godha jedhu. Ijoollee daawdaa godha. Siidhumata nama wayitti arman ol sheege. Akkuma iyyuu nama guchisana. Nama wayitti as jala jira si jaamar. Si jala moo? Rabbi si yaa jiraachisu kaa. Hara harki nu dhukkube dumaashi yaa rabbi uummata kana. Uummanni bakka dhiisaa harka si dhukkubin. Garuu taaptaabii meeqaan si gaanii amma harka isaan dhukkube meeqa reedita? 600 something. Okay. Akka nama baay'ee qabduun baay'ee angola isaan.
Taaptaapiidhaan ulfaataa yoo ganumaa deemu. Gaafa 80-70 bahuun qaba garuu ani ganama 40 irra jira. Ngodan isaa mana kiyyamu taaptaapi no itti ulfaata sana. Ganama godhuun keessa waan tokko. Ila warra achitti 700 galan. Isaan kiyya 100 minaamin. Timing guys. Eenyutu kumaa fi minaamin kumaa fi 300 ishii kadhe. Gosh. Jaaladhee kuma lamaan baasnee taaptaapi warra mana ishiitiin jabaatti. Biar fira barbaadda different qabnu ani beeki. Maali jette lafeetti? Lakin ola eegala lafeetti jette jetti. Biar nama biraa barbaaddadhu. Siigoone. Amma abaayaa baafachuuf jarjarte ati? Jarjar wallaa abaayaa biraallee barbaaddadha malee akkatti urgaamu. Asasiyaan akkas fitiira. Abaayichi immoo bakka nagaan taa'u. Namu abaayaa kana malee si arguun barbaadu. Boryoona bakka gabbee mana kana keessa ala deemee yoo nu agarte malee kana narratti lammataa asirra nan agartu. Bakka nagaan taa'u wal argina. Warra keessanii ture kan warra biyya keessanii ture faashin isaa darbeera. Faashinummaa maal goota wanni guddaan qaama dhostuu isaati. Atillee baruu fadhu kottan illee fadhee dhufa sheeka wal finnee si jalatti wal qaxaqarna. Kabar sheeka abbaarra baay'eetu laalla. Yoo na sarara si irraa fooloon qabanii anarraa fooloon dhabanii si gale. Yoo ani sheekonni fooloo kiyyama qabdi bar sheeka wayii as jala argee qixaatee akkasii si qaxxa'ee jalqaba. Wallaahi jedhe mee amma jarratti laalta. Apa sheeka sana kita kanatti fichistemi ani kan ofirraa kahaa amma akkas qaxxa of laali. No, jechuun argee miidhagee sagalee qixaatee akkasii si qaxxa'ee ammaa leenca gadhiisan jedhee eegee wanti akka yoo hin dhufu bara kan lafiik jedhamu waan deemu. Akkas hin jedhani garuu. Robi suuraa jaalatu bara kan lafiik jedhanii deeman. Baga. Gashita bayana tuffachiiste leenci karra darbamu miira keessa gashaa turte sinii galamii. Amma garuu bara laafii jedhanii deemanii. Duwwaa. Taataa godha guys. Garuu wiinii kun irra baddee qaxxaamtee deemuu qabdi. Taaptaabii godha. Qopheessi. Namootu jedhi. Maaliin beekte? Taabii kiyya uummanni asii oofaa sila jiruuf saniin beek. Arguuf deemne kaa. No, taabii bichaa laali. Mata taab godhaa kan saalfachiisin haayisen ammoo isinitti mamaari. Ani kabizaa xiraa jedhee warra mana keessa salphisuu barbaada. Isaan mana kiyya ammoo miira keessa galanii taaptaaf godhuu hin danda'an malee. Namicha asli ejingeemii durii taphate kabizaa xiraan soo jedhuuti. Tumame sii galee. Abbisuu guys. Jabaadha. Biyya sana jirtaa yootti? Biyya kana. Yaarwaan naan jedhe guyyaan tokko sifaa fi engaltee naan jedheen. Mee asii kaameraa naan jedhe kan taadiyaa meekaapbii warra biyya sanii sirraan banne eekkamree biyya hundaan jedhe biyya Itoophiyaa. Itoophiyaa jirtaa? Sobiin qaba. Yeroo dhuftu wal argina. An dhufte silaa. No, Itoophiyaan dhufa yaa. Ammayyuu galuu edda samoona kan ji'a kana keessa. Mi'eeffatte gara Itoophiyaa dhugumaan. Cidha qabadha ji'a dhufu. Dhugaa? Filaaworii afuriyaa. Sisirra deemi. Inni dhufa anillee abaaboo afur guys. Dafaa warra mana kee keessaa abaaboo guutaa. Duwwaa. Suudii jirtaati? Uummanni filaaworii mallee didee astaghfirullah bakka itti dhiisa. Mee guutuu haa dhabu. Illaa. Mee maal eedan urgaree fiitii yoo guuttanii filaaworii. Astaghfirullah. Sabab galatoo. Miskiin warra mana kiyyaan kolfichee sila tutteesse. Mummuufatti. Yusuf koomenti kana lammatan barreessin. Qashsittii arsi jettu atillee lammatan barreessin biloog sun godhalachuu keessan. Baalee jiru. Namaa keessa. Maali nama keessan?
jirta akkam badde seena miyuutu bichaa mi buloo godhe warra as jalaa koomenti barreessu buloo godhe amma dheengadda abduu mana eenyu mana hamzaa keessatti seenoo so wajjin haasoynu hamzaanii kan wal fixaa jira sigala koomenti mana san keessatti anaaf barreessan ana viidiyoo waraabamee gadhiisee erga maal beeka Maal jedhani? nama akkuma barbaade barreessa Ati ammoo xalobbishin aarta. ani immoo xalabbishiin aara miira kana keessa galee akkas lallaba kana maa dhiibsiree Yusuf kana miitiin gootu maaltu siin geeme ammaa mana itti deemteen barreessine konka Maal siin jedhan? fi dhugaa baay'ee si jaaladha kabaja Ammoo barrakkoon kee guddaan koomentii nagayaan dubbistu ati. sanagaa sanimmaan qaadaa tashkoromomee dhiisa kanagaa afaafiyyee minaamin bareedu Yaa koomentii wannaa bichaa keessaa dubbista. maal akka ta'e hin beeku ganaa naa galle koo wanni miidiyaa kana bar haaraa maaltaati Xalobbishtu. thank you guys last game dha guys mana kiyyan harkamachiisa itti bilbilu jiran ashittiitti wanni isaan beekamu waan dhufamu bilbilan agarte Waan kuna bilbilu. maasagal qaba Messenjera giiftar messenjera baar. warri Dubai messenger keessan hin dalagu hin jenne Barkin kee nandala bulaafa. akkas qaqqaba bar Guli wallahi. Sebel balansi. Guys, timing Winnie irra balleessinee goyna. Winnie! Bye. Duwwaan duwwa. Yalla ba. See you. Okay.